Itoophiyaan biyya guddoo hirmaannaa saboota, sablammootaa fi uummata isheen ijaaramteedha. Ta'us garuu rakkoolee hedduun barootaaf biyyattii keessatti tuulamanii turan guddina siyaasaa, hawaasummaa fi diinagdee biyyattii irratti dhiibbaa hamaa gaggeessaniiru. Kana bu'uurarraa hiikuudhaaf kan kaayyeffate Koomishiniin Marii Biyyaalessaa yaa'ii waliigalaa Adoolessa 8 bara 2018 eegale haga har'aatti gaggeessaa jira. Marichi hirmaachisummaansaa maal fakkaata? Bilisummaa fi walqixxummaan waltajjicha keessa jiru. EMN Plus sagaleen dhalootaa hirmaattota yaa'ii waliigalaa Koomishinii Marii Biyyaalessaa keessatti hirmaataa jiran gaafateera. Sabaaf sablammootiidha kan as jiranu. Sabaaf sablammootiin kun immoo aadaa qabu, qooqa qabu, wal dhaggeeffachuudhaan, wal kabajuudhaan sirriitti mariin kun akka adeemsifamaa jirudha kan inni hubadhu. Mariin kun tokko ta'ee biyya misoomaa, biyya tokkummaa, biyya hundumtuu irratti dhufee gammadee irraa deemu akka ijaaru abdii guddaan qaba. ማንም ሰው ሐሳቡ በነጻነት ማቅረብ ይችላል። Namni kamuu yaada isaa karaa bilisa ta'een ibsachuu danda'a. Namni gaafa yaada isaa kaasu nus naamusaan dhaggeeffanna. Miirri wal kabajuu fi wal danda'us jira. Mariin taasisaa jirrus hirmaachisaadha. Biyyi guddoon hirmaannaa saboota, sablammootaa fi uummattoota isheen ijaaramte Itoophiyaan aadaan marii fi marabbaadhaan rakkoo ishee furachuuf qabdu maal fakkaataa fi abdiin marii biyyaalessaa gaggeeffamaa jiru kanaan booda jiru hoo maali ka jedhu gaafii biroo hirmaattota marii biyyaalessaa keessatti hirmaataa jiran gaafanne keessaa isa tokko. Hundumtuu rakkoo isaa tarreeffate rakkoo sanaaf immoo furmaata akkamitti barbaanna kan jedhu mari'ateetu kan inni hiikaa dhufe. Ammas rakkoo kana hin furra kan jedhu, hin hiikna kan jedhu abdii guddaadha kan inni qabu. Xaliyaan kan nurra duule san dadhabuun malatti cabsinee jirra. Soomaaliyaan nurra duurtee kaaramarraa irratti waan dalayne nufaan warri gammoojjii irraa achii dhufe ni beeyna cabsinee jirra. Akkasumatti bara kaan yeroo gabaa 80 fi maarree keessatti illee shiraaroo fi baadiyyaa irratti waan irratti uufame ni beeyna. Sanillee cabsinee jirra. Kaasii dura misaa'ilaanii fi qawweedhaan ture. Kana qalamaan ta'e biirii takkitti tanaan ta'e kanaan furaa jaanii nu kannanii ni furamaa kajuu jeetiin kaafraffaati kanatti itti fufna jeetiin gammachuu guddaan adda geemti. Biyya jabduu waliigalteen biyyaalessaa keessatti dagaagee ijaaruudhaaf eenyurraa maaltu eegama ka jedhu EMN Plus sagaleen dhalootaa hirmaattota yaa'ii waliigalaa marii biyyaalessaa keessatti hirmaachaa jiran kanneen gaafateera. Miidiyaan sirriitti waan asitti gaggeeffamaa jiru gara uummataatti dabarsuu qaba. Uummatni immoo maatiirraa kaasee maree kana haala inni itti milkaa'uu danda'u irratti mari'atee shoora olaanaa fudhatee deemuu qaba kan jedhudha kan inni. ያገባኛል ማለት አለበት ሁሉም namni hunduu na ilaallata jechuu qabu. Namuu nagaa biyya kanaa waaressuuf harka isaa diriirsuu qabu. Mariin kun anaaf carraa gaariidha yaanni jedhu tokkoon namaa keessatti uumamuu qaba. Carraa kanaani mari'annee ijoollee keenyaaf biyya guddoo kan dabarsinu. Namni hunduu olola sobaa toora miidiyaa hawaasummaa garaagaraan adeemaa jirurraa of qusatee ergaa koomishinichaa fi miidiyaalee amanamoon darban qofa hordofuu akka qabanis namoonni dubbisne kunneen dhaamaniiru. Man tasgabbaa'ee hojii isaa hojjeta. Mana marii biyyoolessaa uummata bakka buufateef koomishinoota beektota biyya kana keessa jiran marii kana gaggeessaa jiran waan jarri jedhan dhagahu. warra rakkoo uumuu barbaadantu ala keessatti waan biraa odeessaa jira. Garuu waan asitti mari'achaa jira. Waan mari'achaa jiru kana immoo kunoo irratti walii galaa jira. Waan irratti walii galaa jiru kana immoo kunoo miidiyaanis dabarsaa hin jira. Kanaafuu qaama as jiru kanarraa hubateeti deemuu qaba malee calliseetuma oduu rakkoo warra uumuuf ka'anii warra rakkoo biyya walitti naquuf ka'an kana of keessaatii baasuu qabu.